يلا هيدا ما ميت أون من لما رني متأكد أبدي أملي وش تبي كيس عم فتنة لجوجي 6 ساعات من تنام يا راو هاي مجاوني رمانا بتا بتي كايزا جريتني دفينا تبكى أبو بكر جريتني نعتني تعرف هاي وش والله عندي والله انتني اجي انا فيريتني My God. ورمو مي صدقتا Ati idda YouTube banasi amma waan gurri jirtu kana YouTube irratti osoo godhe biraa ture. انا كوني ما تبين من الحياه تنش لو هي متاوت كنا يبقى ابدي سرين كم بدا ما مدو جندم تشي وانا في دير شوكولاتي كده Isma. Ati acila lerro. Gergana raferra. وي انت كوني دلت امكاكو دلت Angkako. Fatu. وياه كوكو وعندي تنسي برد إذا جوي بجتو سيارتي بس Asu achi sejalan tu dah kana narkitu nama dia sangka saka minang ngertam dia. نور أبينا مرة صدقت نور أبينا لا نور أبينا وين كنا كيتي بدي كل مرة دس جرا ورقة تكو والله لازم والله دس أنا بتو كسبر صح نتي بوتومي إيه جراكا إني من نقدر على هاي فتية هاتي فتية أكنا كنا أكنا وان بيجي سانو يا دتشيستي جرتا واو سينا دراني يا دتشيستي يور سينا دراني أما نمني رجالا نسا دقتي جراغ بيجنما دفكنا بيجنما توريكنا كلا تاملي وانا كمويه وانا كايلي وانا كبنا هركان أكاو كوشينا أكنا كنين كنا dagate amma biyyi garuu seenaan duraanii yoo yaadatan das nama jedhaa jechuudha. Dagatuun barbaachisu seenaa biyya ofii ammallee namni hundi maashina hin fayyadamu namni marti kushiinaa bareeda hin qabu kanaaf seenaan duraanii das nama jedhaa seenaa baadiyyaadhaa hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Fatiyaa viidiyoon isin hojjettu ganaa akka kana caalu isinii fidaa jettee jirti. Hedduu tokko nama kolfisiisaa waaw itti jabaadhu itti dabalii fedhii waan duraanii kana qalbii nama feetii bara waan bira qalbiin hifatte amma seenaa duraanii kana waan biyya keessa yeroo biyyarraa dhufnu seenaan keenya kana ture amma biyyoota arabaa teenne waan tokko jijjiirree nan amma namoota ceeyoo takka akkuma fattu kana galtee waan biyya keessaa waraabdee jechuudha. Mucayyoon yookiin maali maqaan isaa maashina meeshaa waan bunaan daakan maashina garaagaraa yookiin viidiyoo muraabuuf yeroo jalqaba san waraabde malee meeshaa osoo hin bitanne hin galtu. Tani namtoo tokko meeshaa maal godhaa guura jedhellee akkanaan galee suuta jedhee bitadhaa jedhellee dhiisee galuun ni mala. Meeshaan keenya yoo binnee guurree galeen maabiraatiyyuu hin kaasu tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani meeshaa waan akka maashina kallaaxaa waan garaagaraa kana yeroo biyya galu galeen hin kaasu maabiraatii. Maalumatti galee gizee ijaazaa galeessan jechuudha. Mooyyee maduraanii sanitti tumee jechuudha. Akka nama katamaa maabiraatiin wanni hundi fuul jedhee sana jiraachuu fi maabiraatii gahaa barbaachisa. Namni marti bakka wanni hundi fuul jedhee hin qabu. Dhugaa namatti tola. Mooyyee kun duraanii sanitti fayyadamnaa jechuudha. Eegama biraatiin kaasuu hin dandeenye maashina maal goonare maashinni hatta firiijillee hin kaasu jechuudha. Amma maraayyuu bitanne hin kaasu. Uma duraa saniif fayyadamnaa jechuudha. Gama biraatiin hayidii godhatee isa kaasutti.
Kanaafi Fatiyaa hedduu tokko namatti tola viidiyoon kan kee hedduu nuuf galatuumi. Nu bohaarsitee nu bashannansiistee shaashaa nu gootee jirta. Dhugaa kushiinaa sanii fi mooyyee san buna duraanii san yaadannaan tis nama jedhaa viidiyoon kan kee jechuudha. Waggoota dheeraa biyya namaatitti lakkoofne jireenyi biyya namaa akka biyya keenya san nuun ta'u. Xiqqaattullee guddattullee tama biyya teennaa saniitu namatti tolaa jechuudha. Ammallee viidiyoo akkana kana bohaarsu kanneen kana bichaa miti ati amma wajjuu illee taphatu jammartee biyya galtee jennaan qannastedha. Akkasii egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota maatii yuutuub chaanala kee jalatti argamtan hundi keessanuu hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadha isiniin jedha warri amma maatii taatanii kan haaraa dhuftanillee galatoomaa. Subscribe 4,450 motorbaatamarra jira. Hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadha harka fayyaa argadha umrii dheeradha bakka yaaddan gaa harki keessan fayyaa argatu warra viidiyoo naa laaltan warra laayikii gootan warra sheerii gootan galatoomaa isiniin jedha hundi keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu isiniin jaaladha hordoftoota kiyya kan na hordoftan jechuudha. Galatoomaa inshaallah anillee warra YouTube channel banatan hundi keessanuu maatii isiniif ta'uuf qophiidha isiniin jedha inshaallah. Ka isin beekullee ka isin hin beeknellee Oromootiyaa Muslima kiyya hundi isaatu jechuudha. Ana biratti tokko jechuudha hunda keessanuu isin jaaladha. Ana caalaa immoo rabbi isin haa jaalatu jaalala obbolummaa. Kan fiixa ba'uu rabbiin nu haa taasisu. Akkasii hedduu galatooma ammallee hamileen keessan itti haa fufu. Laayik illee gochuu irraan qusatina viidiyoo illee ilaaluun qusatina isiniin jedha. Jajjabaatanii dudubbatan malee namni biruma tattaraa jira irruma tuqee bira taraa jira kanaaf irra tuttuqxanii biran tarinaa viidiyoo laala daqiiqama 5 illee osoo laaltanii viidiyoo laala please akka irratti hojjennu hamilee nu jabeessa hamilee nu ta'a hamileen gorree jira hamileen hin jiru laayikii godha komantii barreessa isiniin jedha akkasii baarakallah fiikum jazaalakum khairan hedduu tokko naaf galatooma akkuma duraan na jabeessan ittiin lallaafina haga viidiyoo gallee pirankii jaarsa wajji ijoollee wajji pirankii adda addaa namarra gallee hojjenna. Amma mana madaamii jirra mana madaamii keessatti immoo pirankii hojjechuu hin dandeenyu. Gaafa biyya kana gallee haala biyya kana keessa biyyoota adda addaa akka Asallaa akka Hadaamaa akkasuma biyyoota garaagaraa keessa deddeemnee inshaallah viidiyoo garaagaraa waraabna waan adda addaa waan nama hawwatu waan gaarreen garaagaraa mukkeen garaagaraa wantoota garaagaraa kan daawwanna namatti tolu galee isiniif waraabaa jechuudha viidiyoo zanaa fataa jedhe inshaallah. Kanaaf akka sanii na jajjabeessaa faamilii Oroo jabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha na jajjabeessaa dhugaa sirriitti na jabeessaa laaftanii jirtanii isin namootuma pirankii dalagu qofa laaltanii mee nuyi mana qimamii mana madaamii keessa jirtu kanallee ilaalamee madaamii nuti dhiistu silaa pirankii adda addaa hojjannee isin kolfisiisna. Akkasii gaafa biyya galu irratti hojjanna kanaaf akka sanii viidiyooleen isin toluu baatu nu jajjabeessaa isiniin jenna akkuma nama pirankii hojjetu saniitti akkuma nama waa'ee nama kolfisiisanitti kunillee gaafa tokko waan nu kolfisiisuun fidaa waan adda addaa hin fidaa kun Fatiyaan amma kun galteetini waan biyya keessa buna akaa'u waan garaagaraa viidiyoo fidaa jirtu kana nullee gallee viidiyoo waan biyya keessa namni viidiyoo akkana kana laalayyuu jechuudha seenaa biyya keessa maaliif biyya namaa kana keessatti wanni hundi smartii ilaaluu ifate amma namni waan duraanii san barbaadaa jechuudha. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha. Nullee akkasitti waan qalbii keessan bohaarsu waan qalbii keessaniif ta'u waan isin hawwatu waan isin gammachiisu of duratti ni finnaa isiniin jedha baay'ee.